sabboontota Jawaariin fakkaatanii fi wanti akkasii hin ta'u jennee waan eegnu hin turre jechuu kooti. Gabaabaadhumatti wanti kun kan ta'e akka mootummaan keessumatti warri bulchitoonni naannoo Oromiyaa jiran agarsiisuudhaaf yaalii godhan dogoggorarraa wanta hojjetame miti. Mootummaan dhimma akkasii jechuun dhimma sabboontummaa Oromootii wajjin wal qabatee fi namoota achi keessatti taatota gurguddoo ta'an, aktoroota gurguddoo warra ta'anii akkamittiin akka qabatu imaammata qaba mootummaan kun. Imaammata qaba. Imaammata ittiin sabboontummaa Oromoo wajjiniin wal arguu imaammata ofii bocate qaba. Imaammata kana immoo jalqaba gaafa Abiy Ahmed muummicha ministeeraa ta'ee muudame guyyaa isa duraarraa kaasee dhoksaa tokko malee uummata Itoophiyaatti himeera, uummata Oromoottis itti himeera. Nutu dide malee uummata Oromootu fudhachuu dide lakkii mucaa kooti. Homaayyuu hamaadhaaf hin deemu. Tooftaadhaaf jedheetu dubbata. Jenneetu of gowwoomsaa wal gowwoomsaa baane malee ifatti nutti himeera. Sabboontummaan Oromoo saba guddaa fuudhee xiqqeessee gandatti galchee jedhee adda baba'ii irratti nama dubbate. Minilikii mootii guddaadha jedhee mootii biyya Oromoo cabsee fudhate kan nutti hime nama harkaa fi harma Oromoo muree mootii guddaadha kan biyya ijaaredha jedhee nama nutti himaa ba'ee Oromiyaa diiguudhaa fi dubbiirra darbee nama poolisii baase nama imaammata baafate koomishinii nama ijaare sabboontummaan Oromoodha biyya kanaa fi sodaa guddaadha Itoophiyaadhaaf sodaa guddaadha jedhee nama adda baafate lafa kaa'e. Kanaaf aggaammiin Jawaar irratti aggaamame yoon asii ka'etu fala ta'a waan jedhee ka'e fakkaata malee Jawaar duwwaa irratti wanta xiyyeeffate miti. Wanti Jawaar irratti xiyyeeffatame kun sabboontota Oromoo hundarratti wanta xiyyeeffatamedha. Dubbii hiriiraa, dubbii tartiibaa, dubbii wal duraa duubee yoo taaterraa kan hafe Jawaar qofaa miti dhimmi kun kan ilaallatu. Oromoonis kan ka'ee walii wajjiniin mormate waan kana irratti yaada isaa kan ibsate kan eekkame dhimma Oromootii fi dhimma Oromiyaa akka ta'e waan hubateef jechuu kooti. Akkasittiin an kan inni ilaalu waan kana. Hayyee galatooma Dr. Ittaana. Profeesar Meegaa kanaan duras guyyaa lama dura isin waliin mari'annee turre akkuma waliigalatti ergasii wanti keessattuu aggaammii yookaan doorsisaa Jawaarii wal qabatee waan hedduu ta'aa ture mormii Oromiyaa keessatti hiriirri gurguddaan raawwatamaa ture. Akkasumas dhaabbileen siyaasaa abbootiin gadaa walitti dhufuudhaan Jawaar wajjin ibsa baasanii turanii walumaa galatti ta'eewwan gurguddoo hedduu Oromiyaa keessatti ta'aa ture. Erga siyaasii akkamiin hordofaa jirtu gabaabsitanii nuu ibsitu gara gaaffii keenya ijoo itti aanutti dabarra. Ergasii waan hundi keenya yoo argaa jirru aariin uummataa ammayyuu hin dhaamne. Garuu balaa gurguddaan iddoo adda addaatti gahaa waan jiruu fi sababii kanaati jecha humnallee qusachuudhaaf, humnallee walitti qabachuudhaaf, kan du'e awwaallachuudhaaf fi ammaaf qeerroonis uummanni Oromoos hiriirarraatii baheera. Malee aariin hin dhaamne. Kan ilaalaa jirru wanti amma ilaalaa jirru cimaan wanti guddaan wanti ta'e jalqaba maaltu ta'e isa jedhu sanarratti wanti himamuun irra jirutu jira. Wanti kun akka mootummaan amma jechaa jiru rakkoo kana kan fidee namnis akka du'u kan godhe Jawaaridha jedhanii Jawaaritti galagalchuudhaaf itti adeemaa jiru. Garuu kan himamuun irra jiru ammas keessa deddeebinnee kan himuun irra jiru uummannis kan inni baruun irra jiru nama komaandarii ta'e mootummaa keessa jirutu bilbilee warra iddoo sana jirtaniin bahaa jedhe. Kun immoo imaammata qaba ture. Kun immoo waa qopheessaniiti kan isaan jalqabanii. Mootummaatu Jawaariin ajjeesuudhaaf ka'e. Kun himamuu qaba. As qabuun barbaachisu, achi qabuudhaaf hin barbaachisu. Mootummaatu Jawaariin ajjeesuudhaaf ka'e. Jawaar duwwaa miti hoggansa warra sabboontota jedhaman hundumaa tokko tokkoon funaanuudhaaf akka ka'e nu keessoodhaatiyyuu oduu qabnaa Oromoon kana baruutu irra jira. Kun himamuutu irra jira. Ammas himamuutu irra jira. Tooftaa durillee mootummaan Itoophiyaa qabu tokkotu jira. Waan Oromoon itti socho'u akka namichi Dammaqaa Mokonnon jedhan Goduraa jedhee Oromoon fincillisaa akka ixaanaati, akka aara ixaanaati kan inni jedhe.
akka aara ixaanaati kanaaf hoggansa isaa yoo irraa dhoofte yoo mataa irraa dhoofte deebi'ee kan badudha jedhanii amanu. Mootummaarra kan jirus amma mootummaa Oromoodhaati hojjetu tuun taane mootummaa Oromoo keessaatu bahe tuun ta'in mootummaa nafxanyaatu 4 kiilootti deebi'ee waan jiruu fi yaaduma dur qabaniin toftaadhuma dur qabaniin deemaa jiru. Kun himamuutu irra qaba. Kan ammoo uummannis baree jira. Akkasittidha kan tokko ilaalamaa jiru. Lammata calalaadha jira. Wal calalaadha jira. Eenyu Oromoodhaaf akka hojjetu, eenyu Oromoof akka dhaabbate, eenyu dhugaaf akka dhaabbate, eenyu immoo kijibaan sobaan ammas uummata Oromoo kana fuula duratti akka inni hin deemnetti ija isaa duratti dukkaneessine ija isaa marree ija isaa jaamsineetiti gara barbaannutti geessina kan jedhutu ba'e. Kanadha kan mul'ataa jiru. Garuu wal calalaa jira. Oromoon wal argaadha jira. Sadaffaa amma ammaatti mootummaan Itoophiyaa kun kan akka jijjiirama jedhee mootummaatti ol bahe maqaa Oromootiin ol bahe kun kan inni hojjetaa ture Oromoo qoqqooduudha ture. Yoo mataarraa dha'uu duubaatuun ta'in hoggansa rukutuudhaan ijarratti jaamsu duubaatuun ta'in uummata sana immoo qabeenyi guddaan inni qabu fedhii isaa iddoodhaan gahachuudhaaf uummanni Oromoo qabeenyi inni qabu inni guddaan tokkummaa isaati. Tokkummaa isaa sana immoo balleessutu nurra jira jedhanii gargar baasaadha turan. Kun fashaluu isaati kan mul'ate uummanni Oromoo gargar bahaa hin jiru. Arfaffaan wanti mul'ataa jiru amantiidhaa fi naannoodhaan uummata Oromoo gargar baasuu duwwaa utuu hin ta'in kun fashaleera yoon jedhe iyyuu qabxii sadaffaa irratti. Arfaffaa irratti immoo uummata Oromoos hin taane amantiidhaan gargar baasuudhaaf kan amma rakkoo biyya Itoophiyaa keessa dhufe kana gaaffii kana kan balleesse warra sabboontotaati. Warri sabboontotaa immoo warra maarksizimii irraatii dhufedha. Warra waaqa hin amanne irraatii dhufedha. Sababii kanaatiif namni amantii ka ta'e hundumtu Islaama haa ta'u, Ortodoksii haa ta'u, Protestaantii haa ta'u, amantii keessaniif dhaabbadhaa jedhanii warra amantii gar tokkotti gorsiisanii warra amantiiti jedhanii isaaniin gar tokkotti gorsiisanii sabboonummaa Oromoo balleessuudhaaf dhabamsiisuudhaaf seenaa hojjetame kan hurru akka inni hojjetamne gochuudhaaf itti deemaa turanii kanatu mul'ataa jira. Ergasiiti waan mul'ataa jiru kanadha. Shanaffaan ammayyuu hin dhaabbanne kun mul'atu irra jira. Ammayyuu hin dhaabbanne. Jawaariin ajjeesuudhaaf mootummaan ka'uun isaa fashaleera. Inni karaatti hafeera jedhee hin dhaabne. Ammayyuu mootummaan hojii isa jalqabe sana gara fuulduraatti itti deemuudhaaf dhiibbachuudhaaf akka kanatti akka deemaa jiru mootummaadhumatu gadi ba'ee dubbateera. Antummaa isaa agarsiifateera. Garamitti akka deemu qulqulleeffatee agarsiifateera. Qabxii kana shanan itti fufuun hin danda'a sittiin baay'isu garuu waan akkasiitu mul'ataa jira. Ergasiiti kan mul'ataa jiru. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa Piroofeesar. Mee gara Dooktar Ittaanaatti hin darba. Dooktar, mee ajjeesuun mo'amuudha. Dhaadannoo jedhu yeroo adda addaatti muummicha ministeeraa irraa utuu dhageenyuti. Uummata nagaan mormiisaa yookiin immoo sagaleesaa dhaggeessifachuuf bahe irratti dhukaasanii ajjeesuun kun mootummaan kun amma ammaatti iyyuu waan adda addaa kan akka humnaan yookiin qawweetti kan amanuudha nama jechisiisu. Akkasumas immoo uummata osoo karaa nagaatiin hiriira mormii gaggeessaa jiru lubbuun isaanii darbeef itti gaafatamummaan isaa eenyudha jenna. Kana malee immoo humnootiin nageenyaa kanneen sirna kanaan dura darbeerraa maaliif barachuu dadhabanii jettanii yaaddu? Sagalee miitii gootan. Miitii gootaniitu natti fakkaata. Jalqaba ajjeesuun mo'amuudhaa dubbiin jedhamu sun gaafa haasa'amu nama hundatti dhugaa fakkaatee ture. Garuu ji'a lama hin guunne Oromoon kan ajjeefamuu jalqabe isa booddee. Oromootu ituma ajjeefamuu calluma jedhee ituma namni jalaa du'uu calliseema obsuu naa wayyeedheema taa'e malee ji'a lama iyyuu hin guunne muummichi ministeeraa kun aangoo qabatee Oromoon kan ajjeefamuu jalqabe. Ji'a lama yeroo hin guunne keessatti kanii Gujiin, Booranni, Lixi Wallaggaa, Qellem Wallaggaa, ammas zooniin Wallaggaa warri hafanis namni kan ajjeefamuu jalqabe. Maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhamuudhaani namoonni nagaa ajjeefamuu jalqabaniiru yeruma sanii jechuudha.
yeroo sana as waggaa tokkoof ji'a ja'a gidduutti namni meeqa Oromiyaa keessatti akka ajjeefame manni halakkaa hundi keenya waan argaa ba'anidha jechuudha. Inni kan fashale jechi ajjeesuun injifatamuudha jedhamu sun kan fashale ji'a lamayyuu hin guunne siin jechuu kooti. Dubbii amma dheengadda ta'e kanarratti immoo yennaa ilaalle mootummaan akka humnaan amanu dubbii gaaffii uummataatii wajjiniin wal qabate humnaan deebisuudhaaf akka inni karoora qabu agarsiisuudhaaf wanta ga'aadha wanti dheengadda ta'e. Maaliif iddoo garagaraatti ijoolleen qeerroon yeroo gadi ba'anii nagaadhaan hiriira isaanii ba'anii yeroo isaan yaada isaanii ibsatan yeroo isaan eekkamsa isaanii ibsatan ituu waan tokko hin balleessin iddoo garagaraatti dhukaasii irratti banamee tarkaanfiin gara jabinaa kana irratti fudhatamee du'i hammi dhageenye sun kan raawwatame madoon hammi sunis immoo kan raawwatame jechuudha. Kan nama yaaddessu garuu kan nama yaaddessu yeroo kanatti mootummaan inni gadi ba'ee ajjeese akkuma jirutti ta'e mootummaan harka lafa jalaatiin kan hidhachiisee Oromoo irratti qopheesse jiraachuu isaa. Oromoon immoo kanarratti biyya kooti jedhee waan hiriira ba'eef ituu hin beekin kara dudduubaatiin rukutamee namni du'uunsa kanadha kan nama yaaddessu kan gara fuulduraattis humna mootummaatti dabalamee xiyyeeffannoon kan itti kennamuun irra jiraatu. Kanaaf itti gaafatamummaa isaa eenyutu fudhata isa jedhuu fi itti gaafatamummaa isaa kan fudhatu beekamaadha. Akka jaarmiyaatti akka mootummaatti kan itti gaafatamummaa isaa fudhatu mootummaa Itoophiyaati. Akka dhuunfaatti immoo itti gaafatamummaa isaa kan fudhatu Abiy Ahmed Ali kan jedhamu muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'ee amma kan hojjetaa jiru. Heerri mootummaa Itoophiyaadha aangoo humna nageenyaa ajajuu humna loltuu ajajuu kan kenneef innis immoo bayeessa godhee aangoo kana shaakalee kan itti fayyadamaa jiru. Isadha kanii ijoollee loltoota Jawaariin ajjeesuu dhufaniif yookaan immoo waan barbaadan gochuudhaaf warra konkolaataa fudhatanii ala dhaabbatan sana kan erge nama kan biraa miti. Mootummaa federaalaatu erge. Jettee miti kun faaktii lafa jiru haasa'aa jirra jechuudha. Kanaafi beekamtii muummicha ministiraatiin alatti poolisiin federaalaas ta'e raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhachuu hin danda'u beekamtii isaatiin alatti. Isatu ajaja kennee biyyaa baanaani kan kun raawwatame jechuu kooti. Akka mootummaatti yoo ilaalle immoo akka waliigalaatti itti gaafatamummaa kanaa kan fudhatu mootummaa federaalaa. Kan nama ajjeesises mootummaa Dr. Abiy kanaa jechuudha. Kan itti gaafatamummaa isaa fudhatu. Oromiyaa keessattis ajjeechaa ta'eef poolisii isa ajjeeses raayyaan ittisa biyyaa isa ajjeeses humni kan biraan isa ajjeeses warri siviilii uffatanii meeshaa sagalee qabuuf meeshaa sagalee hin qabneen qeerroo Oromoo ajjeesaniifis itti gaafatamummaansa mataa mootummaarraa hin bu'u. Mootummaadha kan kana raawwate waan ta'e. Kanaaf akka jaarmiyaatti yoo ilaalle itti gaafatamummaansa kan mootummaati. Akka dhuunfaatti gaafa ilaalle immoo itti gaafatamummaansa kan amma muummicha ministiraa ta'ee jiru kanii Abiy Ahmed Aliiti jechuudha. Kanarraa maaliifitu barachuu dadhabe isa kanaan duraarraa mootummaan Itoophiyaa maaliif barachuu dadhabeeni dogoggora uumamerraan kan ka'edha jedheen fudhadhaan. Nama dogoggora kanaan duraa sirreessee adeemuu danda'utu bakka sana hin taa'in. Mootummaa dogoggora kanaan duraa sirreessee hojjechuu danda'utu iddoo sana hin qabatin. Dogoggora uumame kanarraan kan ka'e namni iddoon sun hin malleef namni takka aanaa tokko bulchee hin beekne namni muuxannoo hin qabne namni dhukkuba uummataa hin beekne rakkoo uummati Itoophiyaa waggoota 60 darbaniif keessa jiraate kan waan tokko beekamtii hin kennineef yookaan kan ittiin dhaga'amne uummanni Oromoo rakkina inni keessa jira akkamittiin deemee akka inni har'a ga'e kana kan tasumayyuu hin beekne madaa uummata Oromoo kan isatti hin dhaga'amne namni achi taa'uutu maanis biyyis akka violence kanaan duraarraa barumsa fudhatee nagaadhaan ce'umsi kun silaa milkaa'u akka inni hin taane kan godhaa jiru dogoggora akkasii kanadha jedheetan fudhadhaaf.
Hayyee ulfaadhaa Dr. Gara Piroofeesaritti darba. Piroofeesar gaaffiidhuma wal fakkaatuun isin gaafadha si yaadachiisuutiif jecha ajjeesuun mo'amuudha dhaadannoowwan jedhanii muummicha ministeeraa irraa yeroo adda addaatti dhagahaa turreerraa kun kanaan osoo jiruuti uummata kara nagaatiin mormii isaa dhaggeessifachuuf beerratti dhukaasni banamee lubbuu namoota baay'ee galaafachuunsaa kan yaadatamu gidduu kana jaarsa waggaa 80 ijoollee daa'ima waggaa 9 dabalatee wantoonni kun deemaa jiru gara biyyaa keessatti. Egaa kun ta'uun isaa mootummaan kun har'allee mootummaa abbaa irree yookiin immoo qawweetti amanuudha. Nama jechisiisu mee humnoonni waraanaa yookiin immoo humnoonni nageenyaa kan darbe irraa barachuu maaliif dadhabanii lubbuu hammatti darbe kanaafuu eenyutu itti gaafatamummaa isaa fudhata jettanii yaaddu? Gaariidha. Ajjeesuun mo'amuudha kan jedhu dhuguma dhagahaadha turree ajjeesuun mo'amuudha duwwaatu hin ta'in yaada mo'ataadha qabanneeti dhiyaannaa jechaa turani waa'ee mo'achuu kana himataadha turan jechuudha. Amma waan ittaanaan jedhe keessa deddeebi'uun barbaachisu maaliif yeroo dheeraadhaa fi namni ajjeefamaa ture. Namni hiikameeraa jedhama garuu namni akka har'aayyuu hidhamee hin beeku manni hidhaayyuu wal gahuu dide adeeffamuun ari'amuun hojiirra ari'amuun keessumaatiitii naannoo Oromiyaa keessaati asii dhuftee ati yaada akkasii qabdaa deeggarsa akkasii qabda jedhanii akkuma durii ilaalcha qabda. Akkuma gaafa warri wayyaanee biyya bulchan abbaan irree biyya bulchu sana ilaalcha akkasii qabda jechuudhaan nama hojiirra ari'uun itti fufeedhuma jira. Yaada mo'ataa kan jedhu kunis immoo innuun kan nama ajjeesudha yaada mo'ataa inni jedhu kun maal jechuudha? Yoo yaada mo'ataa isaan fidan kana yaada ida'amuu jedhu kana hin fudhattu yoo taate yoo isin fudhattu taate yoo yaada mormii qabu fidda taate biyya ari'amuun ajjeefamuun waan jiru fakkeenyaaf kitaabni tokko barreeffamni tokko yeroo bahe biyyuma sana keessatti bahee ture. Gaafa bahee jedhu eenyutu kana katabe jechuudhaan nama hiraarsaa akka isaan turan nama meeqa akka isaan mana hidhaatti naqan mootummaa keessa kan jirullee kan isaanii nama meeqa hiraarsaa akka isaan turan beekamaa wanni geeddarame hin jiru. Kuni ilaalchuma qabdaa jechuurraa kan ka'edha. Ajjeesuun gaafa hiriiraaf gadi baatu ajjeesuun waan amma ta'e haa ta'u malee namni ajjeefamaadhuma ture. Yaaduma isaatiif iyyuu yaada sana iyyuu ajjeesaadhuma turanii. Gaaffii na gaafatte maaliif kun ta'ee yoo ka jedhamu waa laman jedha. Tokkoffaani OPDO'n maaliif akka isaan ijaaraman dhaaba maaliif akka ijaarame maal akka inni ta'e baramuutu irra jira. OPDO'n sagantaa siyaasaa qabaateetiti sagantaa siyaasaa sana yookiis galma siyaasaa qabaatee bakka itti galu qabaatee isa lafa kaawwatee waan sana hojiirra oolchuudhaaf galmaan gahuudhaaf waan ijaarame ijaarsa miti. Isa jiru yaada sabboonummaa Oromoo yaada sana akka inni hin jiraanne gochuudhaaf waan ijaaramedha durii jalqabee. Yoo sagantaa siyaasaa qabna jedhu ta'e waanuma kan adda bilisummaa Oromoo qabu calaqqisaa turan yoo ta'e malee waan haaraa Oromoodhaa fi kanatu irra wayya waan jedhu waan qaban hin qaban. Waggaa 27 guutuu kan isaan barataa turan. Beekumsi isaanis sagantaan siyaasa isaanis hundumti isaayyuu kan isaan barataa turanii waanuma wayyaaniin itti barsiisaa turedha. Toftaan ittiin isaan hojjetan akkataan itti nama balleessan kanumadha. Waan kan biraa waan barate hin qabu dhaabni suni jechuudha. Tokkitti illee waan barate hin qabu. Karaa sagantaa siyaasaas haa ta'u, karaa toftaa qabsoos haa ta'u waan kan biraa waan barate hin qabu. Waan inni barate hacuucuu, gadi qabu, lafarraa dhabamsiisu, hoggansa reebuu, biyya ari'uu sababii isaaniitiif namni baqatee biyyaati baqatee hamma galaana meeqa keessatti garba meeqa keessatti akka inni dhuumu kan godhe akka qurxummiidhaan nyaatamu kan godhe isaanumadha. Kanuma baratan. Waan baratte irraatiitii waan baratte waan ittiin guddatte achirraati gaafa waggaa 30 geessu baruudha hin dandeessu. Kun baramuu dhufarra jira. Waan ittiin guddatte waan barattee guddatte irraatiitii adda ba'uudhaa fi yaada haaraa qabaachuudhaaf hin danda'amu dhaabicha jechuu kooti. Dhaabichatu kanarraati gargar bahuu dadhabe. Kaleessa miti jaranana. Kaleessa miti ammallee har'allee gaaddisa hoggansa Oromootii jedhanii achitti dabalamanii erguma itti dabalatanii booda utuma gaaddisa sun jiruutii warra gabraadha wajjin liqeeffamnaa walitti baqna kan jedhu godhan.
Mari'annee goona waan hundumaa ergii jedhanii walii galanii booda gar tokkoon kana jedhanii dhaabbilee siyaasaa Oromoo kan ta'an kan Oromoo keessaati burqan karoora wayiif kan dhaabbatan kanaaf sagalee lubbuu isaanii warra kennanitti gar tokkoon dubbata gar tokkoon immoo warra nafxanyoota Oromoo balleessuudhaaf deemanii wajjiniti tokko ta'aa turan. Kaleessa akka amma dubbataa jirrutti gar tokkoon gaaddisa hoggansa Oromoo isa keessatti dubbanneetii walii galleetii rakkoo amma dhalate illee furmaata laanna jedhanii ergii walii galanii booda ammas immoo jaarsolii godinarraatii iddoo adda addaarraatii waamaniitii kophaatti dhaadataadha turan. Kun amala OPDO'ti. Kana maaliif kun ta'innati naan jette kuniifi amaladha. Namni amala hin fayyu dhukkuba irraa fayya malee. Amala fayyuudhaaf hin danda'anii amala isaaniiti kun. Kanadha kanaafidha. Lammata namni isaan filatan Abiy Ahmed Ali namni isaan filatanii achi rakkaan nama waan fedhe taatu malee aangoo argate sana kennuudhaaf barbaadu miti. Isa gochuudhaaf nama ajjeesuu haa ta'u, nama hidhuu haa ta'u, nama biyyaa balleessuu, nama dhabamsiisuu haa ta'u gochuudhaaf akka qophaa'aa itti jiru har'allee nutti himee jira jechuudha. Kaleessallee ibsa baaseen tarii gara sanatti itti deemuudhaaf adeemna kanaaf ittillee har'allee himee jira jechuudha. Waan inni gochuu barbaadu akka nama tokkootti OPDO duwwaa miti Addawaawii illee balleessee dhaaba mataasaa dhaabbatee dhaaba ofiisaa ijaarrate. Dhaaba ofiisaatiitii akka garaasatti ari'atee tolfatee ofittis qabee deemuudhaaf danda'u aangoorra tursuudhaaf kan isa barbaachisu gochuudhaafiti adeemaa jira. Namichi kun aangoo sana irra turuudhaaf aangoo sana qabatee turuudhaafi waan inni godhu amma reefuu jalqabe malee hin dhumne. Karoora inni baafatee hin dhumne. Maaliif kana kan jettu dhaabichis hogganaansaas waanuma tokkorra waan jiraniidha. OPDOnis hin fayyitu. Namichis waan karoorfate sanarraa deebisuudhaaf hin jiru. Kanadha maaliif hinnati jetteef. Eenyutu itti gaafatama isati jetteef immoo amma kan isaan dubbataa jiranii silaa irraan fayyanii. Silaa dhukkuba isaanii irraan fayyanii dabballoonni OPDO. Ammallee kan isaan jechaa jiran itti aggaamanii ajjeesuudhaaf. Ajjechaan sana immoo hubadhaa Oromoon kun hubachuu qaba. Ajjechaa sana immoo ofiillee fuudhanii ajjeesu tun ta'in duuriyyota 40-50tti galchanii reebanii ajjeesu akkuma namni Adaamaa keessatti dhagaadhaan reebamee ajjeesetti akkasitti ajjeesuudhaaf ka'an. Du'a keessaatii immoo du'a suukanneessaa gochuudhaaf warri ka'an amma immoo warra du'ee ajjeefame Oromoodhaaf itti gaafatamaan Jawaariidha gara jechuutti deemaa jiru. Kun hin ta'u. Waan isin gootan hin beenna. Waan kan eenyu akka ajaje. Eessaati ajajji sun akka dhufe eenyu ajaja akka fudhate maqaadha yoo jennee maqaadha ajaja fudhatanii hojiirra oolchuudhaaf kan ka'an mootummaa sanadha. Mootummaa naannoo Raakkiirootii hojjetu sanatu namoota ofitti qabatee gochaa jira. Itti gaggaafatamu akka mootummaa federaalaati. Kan itti gaafatamu mootummaan naannoo Oromiyaas naannoodhuma sanatti maammadaadha jira. Kan itti gaafatamu nama akkuma jettaanaan jedhu dhaabichadha mootummichadha. Isa immoo kan hogganu Abiy Ahmedidha jechuudha. Galatooma Profeesar. Dr. Ittaanaa gara keetti deebina. Profeesar Isqeel waan Adaamaa tuqanii turan waan Adaamaa kanarratti bal'inaan haasa'uu barbaanna. Adaamaa qofa miti gidduu kana kan ta'e wal qabatee akka Bishooftuu Duukam kaleessa immoo Mojoo keessatti illee haasaa oduu adda addaa jira. Humnoonni ni yaadattu yoo ta'e hiriira nagaa Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffame Adaamaa qofa miti. Kan Adaamaa keessatti ta'e garuu magaalota Oromiyaa keessaa xiqqoo adda ture. Sababiin isaa erga qeerroo fi qarreen hiriira karaa nagaa ba'aniin booda humnoonni nafxanyaa faarsan yookaan dhaaba Abiin jedhamuun leellisan magaalattii keessatti garee adda addaa uumuudhaan ummata keenya irratti ummata Oromoo irratti waan Oromoo ta'e qofaaf gajalaan dhagaadhaan ummata hedduu ajjeesaa turanii magaalattii goolaa turanii sababiin dhaqaabnee haasofnuu fi dhimmi Adaamaa dhimma haaraa miti. Kana durallee yeroo adda addaatti dubbatamaa ture. Adaamaa keessatti Adaamaan magaala Oromiyaa hin fakkaattu. Adaamaa keessa rakkoo hedduu jira. Rakkoowwan kana fakkaatan yeroo adda addaatti uumamaa ture jedhamee dubbatamaa himamaa ture.
dhaggeeffataniiru yoo ta'e gaazexeessitoonni OBN illee kantiibaa magaalaa Adaamaa bifuma kanaan gaafataa turan. Adaamaan haga magaalaa Oromiyaa yookaan biyya Oromiyaa jedhamu keessatti haga hin argamnetti fakkaachaa jirti. Magaalli sun humnoota nafxanyaadhaan guutamanii baay'ee Oromoo magaalaa sana keessa afaan Oromoo haga dubbachuu sodaatu deemaa jira. Mee dhimma Adaamaa kanarratti uummanni Adaamaa hedduu iyyataa ture isin akkamiin ilaaltan? Furmaanni maalidha jettu mee dhimma Adaamaa kanarratti gadi qabdanii akka haasoftan barbaanne? Dhimmi kuni dhimma baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisummaan isaa waanuma amma miidhaa qaqqabsiise qofaaf itoo hin ta'in dirreen siyaasaa Oromiyaa keessa jiru rakkoo akkamii keessa akka inni galaa jirullee wanta nutti agarsiisu waan ta'eef baay'ee dhimma kana xiyyeeffannaadhaan uummanni keenya ilaaluutu irra jiraata. Keessumatti paartileen mormitootaa uummata Oromootiif dhimma kana sirriitti xiyyeeffannaadhaan ilaaluutu nurra jiraata. Hundee dubbichaarraa kaanee haa ilaallu dhimma kana. Jawaar nuuf fannifamuu haa ajjeefamuu jedhee kan iyyaa ba'e eenyu? Eenyu fa'i isaan? Waggaa dheeraadhaa fi Jawaar hadu'uu habadu'uu jedhee kan iyyaa ba'e eenyu? Hin beekama. Buufanni isaa miidiyaalee afaan Amaaraa dubbatan. Kan kana hoogganu immoo miidiyaa Isaati jedhamu. Abbaan qabeenyummaa miidiyaa Isaati dura Gimboot Sabaattii ture amma immoo Izeemaadha. Isa kana uummatatu beeka waan ta'eef isa kana biran hin naquwan. Eengadda gaafa tarkaanfiin aggaammii Jawaar irratti aggaamame fashalu eenyu faatu u'uu jedhee iyyee eenyu faatu naxalaa lafa afatee u'uu jedhee iyyee maaliif hafe wanti kun jedhee eenyu fa'i kan boode. Eenyu maaliif hafanu jalaa wanti kun jedhee kan iyye. Akkamittiin mootummaan kana dhiisa. Maaliif ajjeesuu dide jedhee eenyu faatu iyye. Ammas dhimmi kun achuma jira. Warra miidiyaa nafxanyootaatii fi paartilee nafxanyootaatu jira kan dhimma kana harkaa qabu. Amma garuu dogoggorri uumamuun irra hin jiraatu. Maanni dogoggorri uumamuun irra hin jiraan? Kanaan dura jarri kun kophaa isaanii turani. Aangoo mootummaa hin qaban turani. Nafxanyooti kanaan dura aangoo mootummaa hin qaban turani. Erga wayyaaneen dhufee aangoo qabateeti aangoo mootummaa hin qaban turani. Kophaadhuma isaanii dirreerraa iyyu turan. Gaafa isaan miidhaa Oromoo irraa qaqqabsiisuuf ka'anii humni mootummaa aangoorra jiru isaanii wajjin hidhata waan hin qabneef sirmaayyuu isaanii wajjinis diina waan ta'eef deeggarsa hin qabanii tarkaanfiin isaanii gabaabaatti dhaabata ture. Amma garuu maqaa Oromootiin nafxanyaatu dhufee muummicha ministeeraa ta'e. Dubbiin lafi jirtu hundeen dubbii iddoo kanarra jirti. Nama akka Andaargaachootu nama akka Biraanuu Naggaatu dhufee muummicha ministeeraa ta'e amma. Kani amma bal'ina dubbii kanaas itti dabalaatii ilaala. Adaamaa duwwaa miti dubbiin kun kan ta'e. Duukamitti dubbiin ta'e baay'ee waan nama gaddisiisu. Roobeetti wanti ta'e baay'ee waan nama gaddisiisu. Arsii keessatti darbee magaalota xixiqqoo kan maqaan isaanii dhaga'amne magaalonni baadiyyaa xixiqqoon jiru. Kan baay'ee nama gaddisiisu. Bal'ina isaa yoo walitti edaatee ilaalte wanta gareen dallane tokkoo fi gareen aangoo mootummaa hin qabne tokko hojjechuudhaaf wanta danda'u miti. Qabeenya isaas hin qabanii, humna isaas hin qabanii, neetwoorkii hammana ga'us diriirsuudhaaf hin danda'anii Oromiyaa keessatti. Hin danda'anii duwwaatu hin ta'in hin dandeenye kaleessa waggaa 25-26 Oromiyaan nuufa diigamu jedhaniitu iyyaa ba'an malee homaa gochuu hin dandeenye. Sabboontummaa Oromoo abaaraa turan malee homaa gochuu hin dandeenye. Maaliif aangoo mootummaa harkaa hin qaban? Humna ittiin Oromoo loluu danda'an harka isaanii keessaa hin qaban. Har'a garuu geeddaramatu dhalate hin jijjiirame. Lafi wiirtuun siyaasaa, wiirtuun aangoo biyya keenya lafi inni jiru hin jijjiirame. Jara kana keessaa nama tokko kan ta'etu dhufee muummicha ministeeraa ta'e. Kan jara kanaafi humna ta'e tokko dubbannaa mootummaati. Ritoorikii mootummaa biraa dhaga'ama. Guddaa turre guddaatti deebina kan jedhu. Mootonni Itoophiyaa warri gurguddoon nuti qabnu warra kana kan jedhu. Haasaan sun baay'eedha isa keessa hin lixoonamtu. Dubbii duwwaa miti garuu. Dubbii duwwaa miti. Bal'ina dubbii kana hammam akka inni bal'atee Oromoo miidhe eeggadda guyyaa kana lamaan keessatti yoo ilaaltani mootummaadha kan kana keessa harka qabu. Maaliif akka jette yoo naan jettanii kani dubbiin kun dhiibbatee akka amantiitti akka ilaalamu.
Oromooni naannoodhaan wal miidhaa jira, amantiidhaan wal miidhaa jira jedhee kan iyyaa jiru mootummaadhaan. Dubbii kana walitti qabnee ilaaluutu nurra jiraata. Kani Oromoo rukutuudhaaf ba'e garuu warruma dur Oromoo barbaadan sanaa jechuudha. Kanaaf jara kana hidhachiisee kan gadhiise mootummaa mataa isaati. Qeerroon gaafanni hiriira ba'ee dugda duubaan rukutamaa jirra. Humni mootummaa, humni naga eedduu nuuf qaqqabu gaafa jedhu hin dide raayyaan ittisaa qaqqabu. Bishooftuu irratti immoo maaltu ta'e ilaala. Bishooftuu irratti immoo raayyaan ittisa biyyaa jara qeerroo rukutan kanaa wajjiniin wal dubbiseetu ijool qeerroo rukutaa ture. Bishooftuu irratti kanatu raawwata. Adaamaa irratti immoo ignoorii godhan waamicha qeerroon dhiyeeffate ignoorii godhan rukutamuuti isinirra jira akka jechuu. Kanaaf ani hubannoon ani qabu maanni jara kana kan hidhachiise, kan ijaare, kan bobbaase mootummaa Abiy Ahmed amma aangoo qabatee jiru kana. Yoo harka keessaa hin qabu ta'e, hojii isaarraa hin beekama tokko. Lammaffaa immoo miidhaa geessifame kanaaf itti gaafatamummaa fudhatee anadha abbaan kanaa, anadha mootummaa aangoo mootummaa kan harkaa qabu kan kana deebisuu qabus anadha jedhee fudhachuutu irra jiraata. Kanaaf kan hin jechuu barbaade maanni Oromootti kan ka'ee jiru mootummaa federaalaati. Wanti kun akka inni itti hubatamuu qabu rukuttaan dheengadda qeerroo Oromoo irra ga'e akka inni itti hubatamuu qabu akka garee xixiqqoon Oromiyaa keessa jiraattu qeerroo Oromoo loletti tun ta'in counter protest measure yookaan immoo faallessa hiriira nagaa Oromoo godhee wanta mootummaan itti fayyadamedha. Meeshaa godheetu mootummaan federaalaa hiriirri eenyu irratti ba'ame? Hiriirri adda durummaadhaan Abiy Ahmed irratti ba'ame. Caasaa Abiy Ahmed itti kana geenyaa ijaarratetu waan kana meeshaa godhatee ittiin warra hiriira isa irratti ba'e qeerroo Oromoo ittiin rukute kanadha hubannaan ani qabu ani. Wantoonni lafarra jiranis kan isaan argisiisan kanadha. Kanaaf dubbii kana kan harkaa qabu nafxanyoota qofaa miti. Nafxanyaan xaqilaa ministeeriidha har'a. Nafxanyaan har'a gorsituu xaqilaa ministeeriiti. Nafxanyaan har'a warra masaraa dhuunfatee jirudha. Nafxanyaan har'a warra mootummaa naannoo Oromiyaa geggeessaa jirudha. Tu dubbannu iddoo furtuu mootummaa naannoo Oromiyaa kan qabatee jirus nafxanyoota. Waajjira ministeera muummicha ministeeraa duwwaa miti. Kanaaf dhimma kana hidhachiisee ijaaree akka isaan humna mootummaa humna nageenyaa mootummaa wajjin wal dubbisan taasisee Oromootti kan bobbaase mootummaa federaalaati. Hubannoo jedhuun qaba. Oromoon kana booddee kan hubateeti kan tocho'uu qabu. Akka kanaan dura biyya keenya jennee calluma jennee nagaadhaan hiriira ba'anii galuun waan tokko garuu humna naga eedduu qabaachuutu nurra jira kana booddee. Waa'ee isaatti booddee nan deebi'a. Maaliif humni naga eedduu gaafa qeerroon nagaa ba'u kan nagaa eeganii kana booddee poolisiin Oromiyaa yoo ijoollee Oromoo bira gore hin goru taanaan qeerroon Oromoodhaan naga eedduu humna hidhataatu isa barbaachisaa jechuudha kan dugda duubaan dugda qeerroo tissuun irra jiraatu. Maaliif laandiskeeppii siyaasa biyya keenyaatu dirree siyaasaa biyya keenyaatu jijjiiramaa jira jechuudha. Kana jechuun ijoolleen meeshaa fudhattee hiriira baatu jedhaa hin jiru. Eegumsi ga'aan garuu nu barbaachisa. Kan koo kan jedhamurra. Dubbii tokko dubbadhee tan sii guduunfa. Warri waggaa dheeraa Jawaar nuuf ajjeefamu, hafannifamu, hadu'u jedhaa ba'anii eengaddammoo gaafa tarkaanfiin kun fashalu. Maaliif Jawaar du'uu dide jedhanii taazziyaa taa'an kaayyoon isaanii maal akka ta'e qulqulleessinee beekuun nurra jira. Jarri kun beeki dhuunfaadhaan Jawaarii wajjin waliin beekanii dhibdee tokkos hin qabanii Jawaarii wajjin. Dhibdee isaan qaban dhimma Oromoo irraa dhibdee qabu. Digalee dhuunfaadhaan Jawaariin beekanii dhuunfaadhaan namoota wal lolanni. Waan Jawaar bakka bu'u sana loluu jechuudha. Wanta Oromummaan bakka bu'uu fi wanta sabboontummaan Oromoo bakka bu'u sana lolaa jiru jechuudha. Kanaafi yennaa gowwummaan tokko jira garuu qeessa. Yennaa Jawaariin waa goone, yennaa Jawaariin miine dhimmi Oromoo dugda duubatti deebi'atan. Dhimmi Oromoodhaa dhimma Oromiyaati. Jawaaritti bu'amuun Oromiyaa dheekkamsiiseera. Haa ta'uutii garuu dhimmi kun dhimma hunda keenyaa wanta ta'eef. Warri waan kana yaalanii yaaliin keessan Oromiyaa irratti aggaamame waan ta'eef dugda duubatti deebi'uutu raraata. Isa kanaaf immoo nuyi taa'aa hin jiru jedhee uummanni ergaa ifaa himeera. Isa ati gaafatteef dubbii kana kan harkaa qabu mootummaadha. Aggaammiin kunis kan aggaamame mootummaadhaani. Kan uummanni xiyyeeffachuu qabus adda durummaadhaan kan nuti xiyyeeffachuu qabnus nafxanyaa gaafa jennu waa'ee aangoo mootummaa harka nafxanyaa galuuti kan irratti xiyyeeffatamuu qabu. Galatoomaa, Dooktar. Haayee
gara Profeesar Isqeelitti ni darba. Mee Profeesar doorsisa Jawaar irratti gidduu kana aggaamame wajjin wal qabatee hiriiraa fi karaa cufuun garaagaraa Oromiyaa keessatti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa turuun isaa ni yaadatama. Kanuma wajjin wal qabatee poolisiin federaalaa akkasumas immoo obbo Shimallis Abdiisaa kaleessa immoo muummichi ministeeraa ibsa garaagaraa baasaa turuun isaanii ni yaadatama. Kana wajjin wal qabatee poolisiin federaalaa gadi bahee hogguu dubbatutti doorsisnii fi aggaammiin tokkoyyuu obbo Jawaar irratti akka hin taasifamne haalanitti obbo Shimallis Abdiisaa immoo gadi bahanii doorsisnii fi aggaammiin taasifame sun kan hedduu nama gaddisiisu akkasumas immoo gara seeraatti illee wantoota kana kan raawwatan akka dhiheeffamanii fi lubbuu isaaniillee kan darbe kan ajjeesan sana gara seeraatti kan dhiyeessan qabeenya barbadaa'e hundumaatiif illee beenyaan akka kaffalamu waan garaagaraa haasa'aa turanidha. Kaleessa immoo muummichi ministeeraa jecha isaanii keessaa hogguu fudhannu qamadii calleessuuf jennee aramaa sodaannee qamadii keenya calleessuu hin dhiisnu kan jedhullee baasanii turan. Mee eenyu qamadiin as keessatti eenyu aramaanii eenyu faa buqqisu? Kanarraa ibsa isaanii kaleessaarraa maal hubattanii ibsi isaanii akkuma waliigalaatti maal akeeka? Waan achi keessaa dubbise waan ibsa waajjiratu baase waajjira muummicha ministeeraarraa bahee iddoo tokko duwwaa irrattidha muummichi ministeeraatti dubbate jechuudhaaf kan danda'amu iddoo tokko duwwaa irratti innis immoo gadda koo moota miidhamanii fi qabeenya barbadaa'e sanaa fi gadda koon himaa ka jedhu toorma tokko duwwaatu irra jira kan isaan maaliif kana godhan yoo jette akkanani hojii siyaasaa manuu badhutti gaaf tokko moo rakkoon taate ana miti kan jedhe waajjiratu baase waajjiratu dogoggore dubbattuu kootu dogoggore jechuudhaafiti iddoo kennaafi jechuudha isa akkuma jedhutti keenya lafa haa taa'u jalqaba obbo Shimallis dubbatee ka jedhan sana obbo Shimallis maaliif akka isaan dubbatan hin beeku maaliif kan ajaja kenne karaa naannoo Oromiyaa miti kan dhufe. Komaandariin ajaja kenne suni karaa naannoo Oromiyaa miti kan inni ajaja kenne kan ramadame federal isiitu ramade isa ilaallatu jechuudha. Waan isa ilaallanneef obbo Shimallis waan inni dubbate ergamee dhufe itti himamee dhufe dubbate yoo jechuurraa darbe waan isa ilaallatu miti waan inni jedhes immoo quubsaa miti. Maaliif yoo jette mee dogoggora jennee fudhannu dogoggora ergii jedheetiiti beenyaa dhalaannaa miti kan jedhamu dogoggora sana kan godhe eenyudha dogoggorri kun eessatti ta'e jedhamee qoratamee dogoggora sana mootummaa keessa taa'ee dogoggora sana kan godhe nama beekamaa tokko ajjeesuudhaaf dogoggora kan godhe suni ittiin akka ba'u isatti tarreessanii himu turan silaati akkas goonaa jedhanii. Amma kanaan dura dogoggora waggaa 27 godhan irratti dhiifama nuu godhaa jedhan miti. Ammas dogoggoraa jedhanii isa fudhatanii hafuu waan ta'eef waan obbo Shimallis jedhe asitti gala jedhanii waan fudhatan miti maaliif waan isa raarratu miti waanuma itti himameedha kan inni godhee jedhu. Maaliif kana jennaan duruma silumaa'uu jalqabnee kan jechaa jirru dubbiin kan ilaaltu waajjira muummicha ministeeraatiidha. Hamma ammaattuu kan eegamaa ture muummichi ministeeraa maal jedhaadha. Biyya alaayyuu yoo jiraatte biyyi kun akka kanatti yeroo jeeqamu afaan qabatte waa tokko tuun jedhin kan teessu waan goote waan beektuu fi waan jettu dhabdeetti turte jechuudha. Jalqaba kan ilaalamuun irra jiru. Waan goote waan beektuu fi akkamitti akka uummatatti dubbattu itti eeggataadha turte jechuudha. Calluma jechuu mataan isaayyuu homaa tokko dubbachuu dhiisu mataan isaayyuu innuu ibsa ejjennooti. Dhimma hin qabu ani waa'ee Oromoo. Yoo Oromoon dhumes, yoo Oromoon ajjeefames, hidhames ani waa'ee isaa dhimma hin qabu. Maaliif aramaa buqqisuun rakkoo miti akka jechuuti. Aramaa buqqisuun rakkoo hin qabu. Aramaan duruu buqqa'eeti gatamaa akka jechuuti. Akka kan hin fudhadhu karaa kan kooti. Jettanii yaaddu eenyuufaa buqqisu jettanii yaaddu aramaanii buqqisnannaa jedhamu eenyuufaa buqqaa? Asitti Profeesar dabalee waan gaafachuu barbaadu aramaadhuma. Aramaa yeroo jennu hattuun jira, sobduun jira waan baay'ee himuun hin danda'amu. Aramaan kun Oromoodha jechaa jiru Oromoonis ofitti hin fudhanne. Oromoon aramaas miti. Haa ta'u garuu wanti gidduu kana ta'e beekamaadha. Maal akka ta'e uummanni Oromoo hin beeka. Ibsi kunillee maal irratti akka ba'e uummannis hin beeka. Kallattiidhaan eenyu rifar godha ibsi kun waan jedhudha gaafin keenya. Waanuma
waanuma barreeffame sana dubbiseetan inni waan natti fakkaate dubbadha malee kallattiin abatu qabama jechuudhaaf waan hin danda'u miti garuu akkuma jirutti barreeffamichi maal jedha ka jedhu yoo hiikuu barbaanne iddoo sadiitti gargar baha akkan argetti. Inni jalqabaa oo'uullee kan qabne na gaddisiise jechuun na gaddisiisedha garuu nama uummata isa dhume sanaaf oo'uun qabu. Mucaatti du'e, intalatti du'e, abbaatti du'e, namatti du'e. Namni kuni fira jechuudha firoonni isaanii jiru. Firoota isaaniitii fi waa tokko ittiin dubbattu isa kaanootu iddoo gara biraa ta'eeti fiiddee deemta. Iddoo gara biraadhaatii waa ta'etu jedhame fiiddee deemta. Akkamittiin uummata sanaan warra jalaa du'een sababii keessanii fi baay'een oo'ee waaqayyo sinaa jajjabeessuun jettu jara sanaan. Kanaaf isuman jalqabee tooruman jalqabee nan deema. Dhimman qabu ka jechuuti. Dhimman qabu ka jedhudhaan inni jalqabaa kan inni. Itti aanee waa inni jedhu sabummaadhaa fi sabaa fi amantiidhaan gargar baasu warra dhufetu jira jedheeti quba ka biraatti qabudha jalqabee jechuudha. Kuni haaraa miti. Kana kan hubachuun nurra jiru. Waggaa haaraa irratti gaafa mana masaraa mootummaatti akka diraamaa tokko hojjetan sana waan himan qabu turan isaan. Waan isaan himan rakkina Itoophiyaa keessatti dhalate kan gochaa jiru warra sabboonummaa lalisu waan ta'eef warra waaqatti namanne waan ta'eefi warri amantii qabdan gar tokko goraa warri waa'ee sabboonummaa lalistan immoo gama sana goraa jedhanii achirratti dubbatanii turan. Yoommoo gaafa namichi tokko maqaan isaa Yoonaattan jedhanii barkumetti sagantaa tokko irratti akka muummicha ministiraatti iddoo sanattis argamanii namicha sana irratti waan ergaa dabarsaniini ortodoksiidha kan biyya kana walitti qabu. Seenaa tokkollee kan qabu ortodoksiidha. Ortodoksii kana isin warri musliimaas isin warri pirootestaantis deggaruudha qabdu jedhanii akka isaan dubbatanii meekamaadha kana hin beennaa jechuudha. Ergaan amma dhumarratti isaan kennanii warri amantii qabdan warra amantiin qabdan isin irratti ka'eeraa jedhaniiti gurmeessaa jiru. Akkasittiin itti gurmeessaa jiru ammayyuu kan ilaalamuun irra jiru tokkodha. Lammaffaa aramaa buqqisnaa qamadii isaa eeggannaa gaafa jedhanii akkamitti akka isaan buqqisanii kana jechee himuudha akkasidha jedhee immoo waan hin beekuudhaaf danda'u raayyaan ittisa biyyaa mataan isaayyuu namoota warra kaabaatiin waan guutamee jiruu fi isattuu hin galagallaa waan jedhan of keessaa waan qabaniif isaan waan hin beeku waan jiruu fi qamadii eeggatu jedhanii warra amantii qabu warra nu deggeruu isaan qamadiidha isaaniin ofitti qabna. Warra nu deggeru hundumaa maallaqas kaffallee waan isaan barbaadan hundumaa goonne ofitti qabna. Warra garuu inkirdaada ta'e kana warra aramaa ta'e garuu homaa tokkollee irraan oolchinu yeroo eenyu isaanii yoo jette sabboontotadha. Sabboontota kan ta'an hundumaati. Aramaa kan isaan jedhan Itoophiyaa qulqullooftuu kana kan waaqni eebbisee ijaare. Itoophiyaa qulqullooftuu kana keessa aramaa ta'ee Itoophiyaa kan balleessaa jiru warra sabboonummaatti amanan. Siyaasa sabboonummaa deemsisan isaanidha. Kanarratti homaa maaltu nu dhibeedha kan isaan jechaa jiran. Homaa maaltu nu dhibee waa tokkollee dhimma hin qabnu nu garuma fuulduraa deemna malee maaltu ta'e deebisnee qeeqnee ijaarru wanni bade jira keessa deemnee waan hojjenne keessa ilaallu waan jedhamtu hin ta'in nu garuma fuulduraatti deemna. Aramaa waan ta'e gufuu waan ta'e garuu buqqisneeti gannaa kan isaan jedhan. Sadaffaan dhaabbilee amantaa dhaabbilee hawaasaatii fi uummata duwwaadhaan kan isaan gara keenya goraa jedhan malee dhaabbilee siyaasaatiin dhaabbileen siyaasaa isinis kana keessaa qooda qabdu furmaata fiduudhaaf yaada qabdu isinii hojiinis gadi teenyeeti mari'annaa hin jenne achi keessatti kan isaan waamicha godhaniif warra nammasiin jedheef dhaabbilee amantaa dhaabbilee hawaasaatii fi uummata Itoophiyaati kan isaan jedhan. Isa gochuudhaaf diinota qabna. Diinota kanarratti isin nu gargaara. Mootummaan gara kasaa hin godha. Uummanni immoo gara mataa isaatii haa godhu kan isaan jedhan keessa jira. Eessatti deemoo jette humna qaban hundumaa, humna mootummaa qaban hundumaa, humna sibiilaa qaban hundumaa fudhatanii namoota sabboontota ta'anii irratti kaafachuudhaaf deemaa jiru. Kana natti agarsiisa waansa. Hayyee galatooma Profeesar yeroo keenya
qusachuu fi gaafii hedduu qabannee dhiyaannee dhufnee agar hin deenye gaafuma tokko sin gaafanna. Kanatti aansee Dr. Ittaanaan ibsa kanarratti illee waan qaban haaluma muraasan. Dr. Ittaanaan mee kanuma wajjin wal qabate walumatti yaada keessanis baruudhaa fi ibsa waajjira muummicha ministeeraarraa bahe irratti yaada qabdanii namni otuu hawaasni eegaanii ture qaamaanuu gadi ba'ee foddaa TVtiin ni dubbata jedhee kunillee dallansuu guddaa keessa callisuun isaallee dallansuu guddaa keessa gashee ture hawaasa osoo kanaan jiruuti gama kanaan bahee ibsa kenna otuu jedhamuuti kun hafee gama barreeffamaatiin waajjira muummicha ministeeraarraa ibsi kaleessa ba'ee jira. Ibsa sana keessatti akkuma Piroofeesar Hamma dubbataa turanii qamadii keenya calleessuu dhiisuudha. Aramaa sodaa qamadii calleessuu hin dhiisnu kan jedhudha. Mee kana keessatti maal akeeka ibsi kuni eenyu faatu buqqaa jettanii yaadu maal jechuu barbaadaniitudha kana keessatti akkamitti ilaaltanii akkamitti xiinxaltanii barreeffama kaleessa ba'e kana. Gabaabinnumaan egaa yeroo gabaabinnumaan yaada keessan jedhe irra hin deebi'u waan kan biraa'anii itti dabala waan ibsi kun jedhee fi isa inni hin jenneen walitti qabee dubbadha. Tokkoffaa wantoota afur lafa kaa'annee kanaa wajjin walitti qabnee haasa'uu dandeenya waan kana. Tokkoffaa mormiin kan dhalatee Oromiyaa keessatti kana nama hundumaatu beeka. Ibsi kun kana maqaa dha'uu hin barbaanne. Lammaffaa mormiin kun adda durummaadhaan kan xiyyeeffate kan inni balaaleffates muummicha ministeeraa kanadha. Nafxanyaadha jedheera Oromiyaan gadi ba'ee madda marii isaas gubeera. Baaneriin kaa'ates gubee agarsiiseera. Kanaaf mormii kana keessa adda durummaadhaan mo'atee kan ba'e balaaleffannaa muummicha ministeeraa kanadha jechuudha. Nafxanyaa hin fudhannu kan jedhudha ergaan darbee walumaa galatti. Inni sadaffaan maanni miidhamni garaagaraa kan qaqqabe Oromiyaa keessatti. Isa sila waa'ee Adaamaa, waa'ee Bishooftuu duukam kaafne iddoo garaagaraa Baalee Roobee dabalatee miidhamni qaqqabe hundumti isaa Amboo dabalatee miidhamni qaqqabe Oromoo irratti qaqqabe Oromiyaa keessatti qaqqabe ibsi kun kana maqaa dha'uu hin barbaanne. Arfaffaa ka'umsi dubbii kanaadha. Dubbii kanaa fi sababa battalaa kan ta'e sababa isa bu'uuraatu hin ta'in sababa battalaa kan ta'e Jawaar irratti ajjeechaan aggaamamuudha. Ibsi kunis kana dubbachuu hin barbaanne. Garuu achi keessaa wanta lama duwwaa maqaa dhayeetan dhiisa. Jalqaba irratti gaafa itti seenu Itoophiyaawwan ካልተባበርንና አንድ ካልሆንን Itoophiyaanonni tokko taanee yoo harka wal qabanne malee falli keenya hin jiru kan jedhuun jalqaba. Umarratti garuu dhaqee xalaatochaachin diinota keenya jecha jedhu lafa kaa'uudhateera. Isa amma jettan dubbii aramaatii fi dubbii qamadii irratti dabalate diinota keenya jedhee waan lafa kaa'es qabaa jechuudha. Kanaaf akka hubannaa kootiitti aramaa kan jedhame sun diinota jedhanii kan isaan bakka addatti baafatanii lafa kaa'atan qaama tokkotu jira jechuudha. Diinonni kun immoo akkuma isaan jedhan buqqaafamuudhaaf adeemu jechuudha. Maaliin hin buqqaafnaa jedhamooti. Humna mootummaatiin buqqaasuudhaaf barbaadu jechuudha. Xalaatochaachin kan isaan jedhan kun eenyu isa jedhu irratti isaan waan tokko waan ibsan hin qaban warri waajjira muummicha ministeeraa kan ibsan hin qabani ana kan jedhe itti seensa irrattis muummichi ministeeraa waan tokko yoo waan jedhe hin qabu. Garuu muummicha ministeeraa kun erga aangootti dhufeetii kaasee waggaa tokkoof ji'a ja'a guutuu diina kooti jedhee kan inni himataa ba'e maayinni isa jedhuufi namni dhugummaadhaan dubbachuu barbaadu namni nama kana sirriitti hubatee waan inni haasa'uu barbaadu bakka isaa bu'ee haasa'uu fi barbaadu waan argu natti fakkaata. Muummichi ministeeraa rakkoo Itoophiyaatti jedhanii kan adda baafatanii lafa kaa'atan sabboontummaa Oromooti. Falli isaas immoo sabboontummaa Oromoo kana rukutuudha, cabsuudha jedhee nama amanuudha. Isa kana kara garaagaraatiin ibsateera. Kanaaf xalaatochaachin kan isaan jedhanii ani akka kootti isaan gadi ba'anii miti jechuu danda'u yookaan immoo sirriidha jechuu danda'u akka hubannaa kootiitti sabboontota Oromootiin jedhame kun maaliif Oromiyaa ilaallata wanti kun akkuma sila isiniin jedhu. Kanaaf wanti himame kun hundumti isaa aggaamamaa jiru, eekkamsi eekkamamaa jiru Oromoodhaaf Oromiyaa irratti. Itti dabala dubbii inni sila isinii kaase Itoophiyaawwan ካልተባበርንና አንድ ካልሆንን kan jedhu kun Oromiyaadhaaf erga beekamtii hin kennine xalaa kana keessatti abbaa dhimmaasa ta'e lafatti rakkinni qaqqabe lafatti hiriirri mul'ate beekamtiin erga hin kennine Itoophiyaa isaan jedhan kuni Oromoodhaaf Oromiyaa hin dabalatu jechuudha. Kana hubannaan koo. Galatooma
Dr. Ittaan. Profeesar gara keessanitti deebina. Ammas mee akkuma waliigalaatti Dr. Abiy irraa komii uummanni keenya qabu akkuma beekamu qabsoon kun aarsaa hedduu kaffalamee lubbuun kumaatamitti kaffalamee qaama qalbiin uummanni keenya itti cabeetti Dr. Abiy gara masaraatti kan galche akeeki qabsoo Oromoo Dr. Abiy gara masaraatti galchuu miti gaafii uummata Oromoo akka deebi'uudhaaf. Kanaaf Dr. Abiy gaafii uummata Oromoo deebisuurraa qabsoo uummata Oromoo gara dabarsee kan jedhantu jira. Sirna nafxanyaa waggaa dheeraadhaaf awwaalamee sirna nafxanyaa kana nutti kaasee inumaayyuu gaafii Oromoo deebisuurraa Dr. Abiy Ahmed wantoota sirna nafxanyaa leellisan kanneen akka siidaawwan sirnoota nafxanyaa keessatti iddoo olaanaa qaban kanneen akka Hayila Sillaasee kan Minilik haaressuu fi bifa bareedaa ta'een masaraa keessatti as dhiyeessuun kun wantoota gaafiin uummanni Oromoo dhiibee waggoota dheeraadhaaf asiin gahee qabsoo kana finiinsee Dr. Abiyyiin masaraa galche dhiisee sirna nafxanyaa awwaalaa kaasee qabsoo uummata Oromoo gara dabarse jedhanii hawaasni Oromoo guddaan kumachaa jira hagammaas kan haasaa turre kalma dhugumaan Dr. Abiy Ahmed qabsoo uummata Oromoo gara dabarseera sirna nafxanyaa awwaalaa nutti kaaseera akkuma waliigalaatti adeemsi muummichi ministeeraa irra jiru mee gabaabsitanii akkamiin yaada uummataa kana isin deeggartu? Yoo ummatichi dogoggoraa ta'e iyyuu ummatichuma wajjin goruu wayya yoo ummatiyyuu dogoggoraa ta'e garuu uummanni dogoggoru akkuma sila ittaanaan dubbataa ture muummicha ministeeraa ta'ee kan jiru Abiy Ahmed silumaa nutti himaa ture waan meeqas nutti agarsiisaa ture jechuun mallattoo adda addaa argaadha turre jalqabuma asirratti Profeesar Dheengaddallee si gaafadhee ture muummichi ministeeraa waan hojjetu hin beeku jettanii kan turtan illee sooshaal miidiyaa irratti sarkuleet ta'aa ture kanallee wal qabatee. Tole egaa yeroo waan hin qabneef itti deddeebi'uu dandeenya garuu dhuguma karaarraa gorsiiseera inni jedhu dubbiin itti irratti dubbatamuu qaba yeroo fudhannee waan baay'ee waan dubbannu qabna kanaafan siin gabaabsa garuu maaliif yeroo waan hin qabneef jalqabanii eessa akka deeman gaafuma muummicha ministeeraa ta'anii waadaa galaniiti kan isaan nutti himan eessa akka isaan deeman namni Oromoo ta'e achirraati bahee miniliikiin hin lalisu Oromoo kan ta'e maaliif yoo jette sabboonummaan Oromoo Miniliktu nu cabse, miniliktu lafa nurraa fudhate, miniliktu amantii nurraa fudhate, miniliktu namaa gadi nu godhetu jedhee jiru. Sanyii akkasii isin hin beektanii Oromoon waan hin beekneef wal dhaalaa waan ta'eef akka jedhe malee sanyiin minilik hin jiru jedhanii gaafa jalqaba nutti himan. Namni Oromoo ta'e naannoo Amaaraa dhaqee Baahirdaariin dhaqee sabboonummaan Oromoo rakkoo akka ta'e uummata Oromoo kana saba guddaa kana fuudhee akka xiqqeesse himaadha turan. Amma isatti aananii yeroo dubbatanii afaan zaranyaa jedhu sanaan waa'een sabboonummaa kun zaranyaa akka ta'e zaranyaa jechuun nama isa fakkaatu nama ofitti aanu dhiigaan tokko ta'e jedhee yaadduwaa yoonni badii ta'e illee duukaa kan bu'u sammuu isaatti kan dhimma hin baane jechuudha kanas nuun jechaadha turan yoo yaadattu taatan masaraa mootummaa keessatti warra saayikoolojistii tokko waamaniiti maali rakkoon waa'een zaranyaa jennaan zaranyummaan akka inni dhukkuba mataa ta'e dubbataadha turan. Amma immoo maal jedhan waa'ee gaaffii Oromoo irratti gaaffiidhuma uummata Oromoo irratti gaaddisa Oromoo hoggansa Oromoo dhaqanii gaafa taa'an iyyuu maal jedhanii himan gaafa sana iyyuu gaaffiin Oromoo yeroo kan ammayyaa miti waggaa 40 dura wanni ka'e waggaa 40 haaromsuudha barbaachisa ammayyeessuudha barbaachisa jedhanii hoggansa Oromoo achitti sassaabame hunda keessa taa'aniiti akka kanatti achi gaditti dubbatanii deeman. Akkas jechuun maal jechuudha? Gaaffiin sabboonummaa Oromoo, gaaffiin abbaa biyyummaa, gaaffiin kabaja argachuu akka ummataatti, gaaffiin dinagdee Oromoon dhiyeeffate waggaa 40 tokkoon ishee utuu hin deebi'in hin ammayyoofne waan ammaa miti jedhanii itti himanii deeman. Kanaaf qaallichi kun tuuraan ergii nutti himaa turanii akka inni hin deebi'es beennaa. Sababii kanaaf Oromoon kana lammata waan itti himuun barbaadu. Waan isaan fidan hundumtuu diinummaa yoo ummaticharraa hin qabu ta'e diinummaa sabboonummaa qaba. Keessumatti immoo diinummaa sabboonummaa Oromooti kan inni qabu. Hamma kana balleessuudhaaf doomsutti irraa waan hin deebine kana hubadhu Oromoo kana kan hin jedhu waa'ee isaa.
waa'ee isaa hojii hin beeku jechuun innis yeroo dheeraa waan fudhatudha. Maaliif yoo jette hojiin muummicha ministeeraa akkuma heera biyya Itoophiyaatti beekamaadha. Akkasuma immoo akkaataan muummichi ministeeraa biyya alaa keessattis demokiraasii paarlamentarii jedhu keessatti akkaataan isaan hojjetan beekamaadha. Waan isaan kun hojjetanii Dr. Abiy waan isaan hojjetanii waan muummichi ministeeraa aangoo heerri Itoophiyaa kenneef miti. Akkasumattis muummichi ministeeraa waan inni godhu miti. Isaan ala kan isaan hojjetan. Akka nugusaatti kan isaan hojjetan. Akka mootiiti kan isaan hojjetan. Hawwiin isaaniis isa akka ta'e eggii waggaa 7 jalqabanii hawwiin isaanii mootii ta'uu malee akka muummicha ministeeraatti hojjechuu waan hin taaneefidha. Kun yeroodhuma fudhannee waan irratti dubbannudha. Kanaaf hin dheerata. Garuu gabaabaadhumatti isaan akka isaan ofitti ilaalan itti barra. Waan mootiin hojjetu malee waan muummichi ministeeraa hojjetu miti. Muummichi ministeeraa ergama uummataati kan inni ta'uun irra jiru. Seenaadha qaba wanti kun. Akka sanatti miti kan isaan hojjetan. Isaanii tokko mootii duwwaatu hin ta'in mootii waaqni ergedha. Waaqatu nuu buuse isaaniin lafatti. Ergamaa waaqaati isaan. Hojii waaqa warra hojjetan isaan. Sababii kanaaf hundumti ijoollee seexanaati. Isaan duwwaan waan hojjetan hojjetu kanaaf inni hojii isaanii hin beekani jedhee kun garuu waan yeroo mataa isaa fudhatuuf hin achuma irratti sii dhiisa. Galatooma Profeesar. Hayyeegaa mee gara Dooktar Ittaanaatti hin darbaqa. Mee Dooktar Ittaanaa isinii mee akka Dooktar Ittaanaatti yookiin immoo akka Profeesar Isqeel Gabbisaatti paartiin ODP mee balaa hamma isa irratti mudate kana dandamatee kana booddee abdii uummata Oromoo ta'ee dandamatee of danda'ee Oromoodhaaf bakka bu'uu ni danda'a jettanii yaaddu. Akkasumas immoo gaggeessitoonni ODP dogoggora hammaatti uumanii fi dogoggora hammaatti uumaa jiran kanarraa baratanii gaaffiiwwan uummata Oromoo haga hammaatti hin deebi'in ni deebisu jettanii yaaddu. Akkasumas immoo aantummaa isaanii uummata Oromootiif agarsiisuu ni danda'u jettanii yaaddu kana booddee. Gabaabaadhumatti hin danda'uu isa jettee fi hin danda'anidha deebiinsaa anaa akka ilaalcha kootiitti. Dandamatu isa jedhuuf jechuudha. Maaliif paartiin uummataa wajjiniin bakka faallaa dhaabbatu iddoo faallaa uummataa dhaabbatee paartiin dubbatu tokko silumayyuu uummatarraa adda jira waan ta'eef gaafa uummatitti ka'ee dandamatee deebi'eetu bakka duriitti deebi'a jechuun baay'ee rakkisaadha. Yoo karaa kan biraa karaa humnaan karaa lolaatiin dhufna yoo jedhame sun waan kan biraa sun waa'ee paartii miti jechuudha. Waa'ee lolaati waan ta'eef garuu akka paartii siyaasa geggeessu tokkotti ODP'n akka deebitee suphamuu hin dandeenyetti yookaan OPDO'n cabdeetti. Tokkoffaa seenaa dhumti OPDO'dha. Seenaa salphinaati malee seenaa ulfinaa of keessaa hin qabu. Ijoolleen Oromoo achi keessa lixan warra amma biyya geggeessaa jiru kanarraa kan hafe ijoolleen baay'een jireenya jiraachuudhaaf jedhaniiti paartii kanatti kan makaman. Hojii hojjechuu dadhabanii barsiisaallee ta'uun dadhabamee yerootti dadhabameetu jira Oromiyaa keessatti OPDO'n taatu taanaan. Waan kana gadi fageessinee waan beennuu fi namni paartii kana keessa jiru hundumti isaa diina Oromooti akka jennu hin qabnu. Ijoolleen Oromoodhaaf quuqaman miliyoonotaan lakkaa'amu OPDO keessatti. Waan kana keessaa baasuudhaan barbaada. Maaliif ituu uummata isaaniitiif quuqamanii hojii hojjechuu dadhabanii warra OPDO ta'an. Paartiin OPDO garuu akka jaarmiyaatti uummata Oromootiif seenaan inni uummata Oromoo diinaati. Eengaddammoo yeroo obbo Lammaan faan as ba'anii hin jijjiiramna jennaan tolee egaa mucaan namaa hinuma jijjiiramaa jedhee namni harkaa fudhatee garuu jaarmiyaa jijjiiruun akka sana salphaa hin taaneetu hin jijjiiramin hafee deebi'ee kunoo uummata keenya gara loluuttas deebi'ee jechuudha. Kanaaf hin dandammataasa jedhuu fi ani kana booddee uummanni Oromoos dogoggora itti aanu dogoggora haaraa uume jedhee hin yaadu. Hooggantoonni Oromoos kana booddee OPDO'n bu'aa buusa, ODP'n bu'aa buusa jedhanii taa'anii wajjiniin yeroo gubu jedhees hin yaadu. Cabeeraa waan dugda duubatti deebi'us miti hooggansi isaas bakka garagaraatti babba'aa jira waan ta'eef kana booddee hin fayya jedhee ani hin yaadu. Gaaffii Oromoo hin deebisaa paartiin kun isa jedhuufi paartiin kun isa uummanni Oromoo jedhe deebisuu miti hojiinsaa isa inni argate hirkaa fuuchuudha. Inni argaa jirru amma Oromiyaan maaliif akka naannoo ta'eetti fufaadha amma muummichi ministeeraa kan irra jiru kan inni ifatti dubbates naannoon daangaa hin qabu jedhe.
sarara bulchiinsaati kan biyya keenya keessa jiru malee naannoowwan salgan heerarra kaa'aman sun daangaa hin qabanii jechuudha. Oromiyaa dabalata kun. Adda durummaadhaan immoo rakkinni jira jedhanii kan isaan yaadan Oromiyaa keessa. Kanaafi Oromiyaas diiguu afaan Oromoos miidhaarraan ga'u faayidaa Oromoo dhiibuu maleessa isa Oromoon gaafate deebisuu miti. Waggaa tokkoof ji'a ja'a keessatti kunoo maal dubbata? Wanti dubbatame hin jiru. Finfinneen naa deebi'a gaafa Oromoon jedhu Finfinneen gadi baatee akka lafa Oromoo fudhattu godhameetu maaliifitu kondominiyeemiin sun hiramuu didee koyyee facceedhaa jedhameetu har'a akka poolitikaa guddaa taasa'amaa jira wanti kun. Kun salphuu. Kanaafi wanta Oromoodhaaf deebisu hin qabu jechuu kooti gabaabaadhumatti hojiin paartii kanaa amma isa Oromoon qabu kaafuuchuu malee isa Oromoon hin qabne Oromoodhaaf. Ayyee galatoomaa Dooktar yeroo sagantaan Raabaadoor illee waan jiruuf yeroo gaggabaabsinee gaafitti aanutti dabarra. Garuma Dooktar Ittaanatti dhufa. Gaafin kun Profeesar sinillee ilaalataa. Dooktar Ittaanan muummichi ministeeraa Dooktar Abiyyi gara aangootti erga dhufanii jalqabee guyyaa jalqabaarraa ka'ee Dooktar Ittaanan Dooktar Abiyyiin qeeqaa turanii yeroo sappoorti godhan hin agarree. Inwaayyuu gidduu kanammoo haashtaagii tokkoon Dooktar Tsaggaayee fa'aa dabalatee Abiyyi must go waa jedhu Abiyyi aangoo gadhiisuu qaba jettanii dubbachaa jirtu. Barreeffamaanis karaa sooshaal miidiyaatiinis. Mee egaa akka iddoo har'a jiru kanatti gidduu kana yeroo sagantaa OMN hojjennu Dooktar Ittaanaa nu dhiyeessaa jechaa turanii daawwattoonni keenya jechuudha. Maaliif isin jalqabarraa kaatanii mormaa turta waan ta'eef iddoo har'a jirru yookaan mormii har'a keessa jiru kun jalqaba isinitti mul'atee ture immoo maaliif jalqabarraa kaatanii guyyaa jalqabaarraa kaatanii maalidhaaf Dooktar Abiyyiin qeeqaa as geessan. Gama biraatiin immoo Dooktar Abiyyi must go yookaan Dooktar Abiyyi aangoo gadi dhiisu yeroo jettanii otoo Dooktar Abiyyi har'a aangoo gadi dhiisee eenyutu bakka isaanii bu'a yookaan immoo akka option biitti wanti lafa keessanii yookaan wanti jiru jira Dooktar Ittaanaa. Galatoom egaa sila waan kana kaaseen ture. Muummichi ministeeraa kun Abiy Ahmed gaafa guyyaa jalqabaa dhufee aangoo qabatu muummicha ministeeraa ta'ee kaayyoon isaa maal akka ta'e irraa mul'ateera. Waan nu dhosse hin qabu. Ituu galma paarlaamaa hin naqin gaazexeessitoonni EBC yookaan immoo ETV suni maaltu sitti dhaga'ama waa'ee guyyaa har'aa yeroodhaan gaaffii gaafatanii fi kaayyoon isaa maal akka ta'e daqiiqaa tokko keessatti dubbatee ture Dooktar Abiy. Wanti inni jedhee egaa biyya kana mootonni hedduun geggeessaniiru warra seenaa keessatti beekaman guddaan geggeessaniiru isaan keessaa immoo mootii guddaan tokko Minilikii. Egaa kanaaf Minilikii mootota Itoophiyaa keessaa bakka addaatti kan ilaalamu ija Oromootiinis ija warra kaanii birattis bakka addaatti kan ilaalamu. Oromooni biyyi isaa kan irraa fudhatame biyyi isaa kan cabe biyya isaa irratti kan salphate qabeenya isaa irratti abbaa ta'uu kan dadhabe bara Minilik jalqabame namni kun impaayera Itoophiyaa jedhamu kan uume mootii kanadha. Waa'ee mootii kanaan mootii guddaadha jedhee uummata Itoophiyaatti uummata Oromootti keessumatti nan hima gaafa jettu kaayyoon kee maal akka ta'e nutti himaa jirtaa jechuudha. Achi keessaa ba'ee gaafa lafa galmaa dhaqu immoo haasaasaa keessaa maaltu ba'a jennee eegnaan ammas guddaa turre deebinee guddaa taanaa jedhaniitu waa'ee imperial Itoophiyaa waa'ee Itoophiyaa bara nugusaa sanatti leellisuutti achi deebi'e qabiyyeen haasaa isaanii kanadha. Amma egaa ani bakka kamiinan dhaabbadhee dubbadha waa'ee namicha kana. Bakkin dhaabbadhee dubbadhu bakka uummati Oromoo dhaabbatee eeggataa jiru sana lafi ani dhaabbadhu jechuudha. Isqeenis taanaan ijoolleen akka kootii lafi isaan dhaabbatan namoonni akka kootii lafa uummati Oromoo dhaabbatu sana dhaabbanneetu ilaalla. Lafi uummati Oromoo dhaabbataa jiru maayinni biyyi kun maal keessa dabartee as geesse. Waggaa 50-60 Oromooni biyya isa irraa fudhatame sana deeffachuudhaaf mirga yummaa kootiin deeffadha jedheetu lolaa ba'ee falmataa ba'e. Kan dhufee aangoorra taa'e garuu maqaa isaatiin wanti kanaan dura taa'eyyuu sirriidha. Inni kanaan dura taa'e bara ulfinaati. Oromoodhaaf bara salphinaa ture. Namni kun immoo bara ulfinaayyuu ture. Kan nu barbaachisu iyyuu gara sanatti deebi'uudha. Kanaafi wanti Oromoon barbaadu ta'uudhaaf akka hin jirre hooggansa namicha kanaa jalatti ifa ba'eera jechuudha.
ji'oota muraasa keessatti wantoonni kun maal jechuu akka ta'an Minilikiif ulfina kennuu jechuun maal jechuu akka ta'e Itoophiyaa duriitti deebina jechuun maal jechuu akka ta'e tokko tokkoon wal duraa duuba seerota baasuun dubbannaa isaatiin mallattoo fayyadamuun hiikee nutti agarsiiseera. Abiy Ahmed takka faallaa Oromoo akka dhaabbatuu fi faallaa fedha biyyoolessaa Oromoo akka dhaabbatu gabaabaadhumatti diina uummata Oromoo akka ta'e namni kun nu dhoksuu hin barbaanne ifatti nutti. Kanaafan qeeqa nama dhuunfaatuun ta'in kaayyoo sana kan qeeqnu jechuu kooti. Abiy mastigoo kan jennu falli biyya kanaadhaaf biyyi kun diigamuu malee wanti ishee hafe hin jiru. Biyyi kun biyyi Itoophiyaadha yeroo Abiy Ahmed dhufe baay'eedhatu isa ammaarra fooyyee qabdi turte. Rakkinni garaagaraa haa jiraatu, rakkinni walxaxaan haa jiraatu iyyuu malee rakkoon nageenyaa amma jiru yeroo sana hin jiru. Wanti hundumtuu bulee ka'ee hamma Abiy aangoorra bule biyyi kun gada deemaa jirti waan ta'eef biyyi kun falli isheen qabdu Abiyyiin alatti malee Abiyyiin keessatti miti amantaa jedhuun qaba'an. Keessumatti uummata Oromootiif balaa'een gadda aggaamame hundi keenya argineera. Uummata Oromoo loltuu isa reegulaarii ta'e loltuu mootummaa qofaan itoo hin ta'in ollaarra namoota hin beekamne qindeessanii loluun erga jalqabameeti balaan uummata Oromootti aggaamamaa jiru sas ga'ee deebi'u miti. Kanaaf uummanni Oromoo gaafa namichi kun achii ka'e malee iddoo sana itoo inni jiru nagaa argachuu hin danda'u. Eessayyuu ga'uu hin danda'u biyyumti Itoophiyaayyuu jedhee nan amana. Eenyutu bakka bu'aadhaafi anaaf. Paartiidhuma OPDO keessaayyuu namni Abiyyiin gadi jira jedhee hin yaadu'an. Filannoo Oromoo OPDO keessa filannoon Oromoo OPDO keessa hin jiru sila isinitti meera. OPDO'dhumatti yoo deebite namni Abiyyii gadi namni akka kanattiin biyya diigu namni akka kanattiin nafxanyummaa leellisu namni impiireel Itoophiyaatti achi deebina jedhee nama gorsu. Namni waan tokko ituu hin taasisin maaliif ta'a wanti kun jedhee gorsa hin fudhanne namni isaa gadi OPDO keessa jira dheeyya. Gara Oromootti yoo deebine Oromooni hoggantoota ga'a Oromiyaas taanaan biyya kanas taanaan geggeessuu kan qabanii geggeessuudhaafis dandeettiidhaaf ogummaa muuxannoo kan qaban ga'a qabdii jedheen amana. Galatooma gaafiin kun bal'inaan illee waan irratti mari'atamu ta'a yeroo gara fuulduraatti kan itti deemuun ta'a. Profeesar Iskeel gaafii haga ammaatti kan sila irra darbines akkuma waliigalaatti gaafii Dr. Iskeel Gabbisaa Dr. Ittaanaa gaafannee akka waliigalaatti waan qabxii qabatanuu jiraate gama keessanitti nu dabalaa gara marii keenya gara xumuraatti deemuu jirra. Gaariidha. Siin gabaabsayyuu waa'ee dhuma amma OPDO'n gaaffii Oromoo deebisuu danda'a jedhu irratti gabaabsee tan inni qabxiidhumaan lafa kaa'e yeroo kabiraatti mari'anna. OPDO'n dhaaba dhaloota bade duruma. Inni geeddarameeraayii kan jedhu waggaa 27tti hin geeddaramne. Garuu akkuma Ittaanaan sila jedhe namoonni geeddarama sana barbaadan sababii adda addaaf OPDO keessa jiran itti lixan achuma keessa teenyeeti qabsoo qabna jedhan hin geeddaruu laataa jedhameetu abdiitu ture. Isaan akka miliyoonaan jiran beekamaadha. OPDO'n isheen gaafa dhaloota badde hin duune ammayyuu jirti. Kan hattu, kan nama hiitu, kan nama ari'attu, kan nama hiraarsitu ammayyuu guutte. Maaliifi dhimma Oromootu hin ta'in dhimma dhuunfaatiin waan deemaniif. ODP'n kan jijjiiramedha. Oromoo Demokiraatik Paartii ta'eera kan jedhamus immoo taanaan kan inni ta'e baay'ee. Dhaaba Abiyyi ta'e malee dhaaba lammaa ture sana keessaa bahee dhaaba Abiyyi ta'e malee Abiyyi waan inni barbaadu hojiirra oolchuudhaaf kan deemu ta'e malee Demokiraatofne jechuudha. Isa immoo ijaan waan agarreef. Sadaffaan yoo dhaaba Oromoo kana keessa dhaaba maqaa Oromoo qabu ODP keessa miliyoonni jiru yoo ta'e akka jiranis hin beenna. Yeroon isinitti darbaa jirti isiniin iyyuu isinitti galagalaa jira. Sababii kanaafi keessaa bahanii maalirra akka dhaabbatan ummata wajjin dhaabbatu ta'e paartii Abiyyi ijaarrate kana keessa goranii ummata Oromoo lolu ta'e isa keessaa baafatanii himatuudha qabu jechuudha. Ibsa ejjennoo isaanii baasuu qabu ture. Dubbiin achi geessetti wal calaluurra geessetti. Abiyyi waan inni hojjetu hojii diinaati kana keessa hin deebinu. Gama sana dhaabbattu moo warri miliyooniidhaan lakkoofamtan Oromoodhaaf kan quuqamtan sabboonummaa of keessaa kan qabdan gama sana dhaabbattanii ammayyuu Oromoo irratti hojjettu moo Oromoo bira dhaabbattaniiti Oromoodhaaf loltu isa gargar baafatuu qabu malee nuyi ala teenyee paartii sana ala teenyee ammayyuu jiru kan jedhu abdachuuf hin dandeenyu ummannuu isin gatee deemaa jira.
haalli yeroo isin gatee deemaa jira. Kanarratti immoo kanaan durayyuu kan amaname Oromoon amanadheetanin amaanaa itti kennadhe jedhe kan obbo Lammaa Magarsaa achi keessa jira. Ammayyuu sabboonummaa of keessaa qaba ka jedhu. Yoo amma hin dubbanne yoo yeroon Oromoon akka kana hiraarfamee ajjeefamee jiru Oromoodhaaf jabaadhu jedhee yoo hin dubbanne gaaffiin Oromoo hin deemine jedhee yoo hin dubbanne siinillee si dhiisee deemuudhaaf jedha jechuudha. Kanaaf dubbachuun dirqama irra jira jechuudha. Abiy malee hin jiru isa jedhani isheen toftaa duriiti bara Mallas. Abiy must go hashtag yeroo san hin deeggartu. La Itoophiyaatu baduuf adeema. Namatti wal fixuudhaaf adeema. Maaliif akkaataa waan Abiy fudhadheen deema jedhu waan yeroo baay'ee irratti dubbataa turre kun harki 90 Itoophiyaan hin fudhatu. Harki 90 Itoophiyaan hin fudhatu karaa inni jedhu gara booddeetti gara Abiy gara Minilikitti deebina Itoophiyaan hin fudhatu. Itoophiyaa kana fuutee gara sana deemuu waan hin dandeenyee fi Oromoon illee wal fixna malee wal ajjeesna malee Minilikitti hin deebinu. Hin dhumna malee Minilikitti hin deebinu. Yoo barbaachise Oromoon miliyoonii 50 miliyoonii 1 miliyoonii 2 wareegama baaseetiti 49 bilisoomsa malee achitti deebi'uudhaaf hin jiru. Kanaaf toftaa sana dhaga'uun nurra hin jiru. Abiy must go. Gaaffiin qabunni maaliif? Wanjala Oromoo irratti hojjeteera waggaa tokko walakkaa guutuu. Sababii kanaatiif toftaa duraa sana hin sodaannu namni hin dhibu. Isaa gadi hin jiru jedhe taanaan dhugaadha jedhe isaa gadi hin jiru. Namni Oromoo irratti hojjetu Itoophiyaa mataa ishee diiguudhaaf kan deemu Oromoo duwwaa irratti mini Sidaamaa irratti hojjetaadha jira. Hadiyyaa irratti hojjetaadha jira. Karoora sanarra deemsisaa hin jiru. Naannoo Amaaraa keessatti illee Qimaant Agaw Oromoo achi jiran warri Tigraayitti illee isaanii faallaa deemaa jira. Kuni haturu kan nuun jedhu Itoophiyaatti dhumtuu habadduu Itoophiyaatti dhumtuu walitti galagaltu namni walaa fixu kan jedhudha. Kanaaf filannoon Abiyyiif abaluu gidduu miti. Jiraachuudhaa fi jiraachuu dhiisuu gidduudha. Sababii kanaatiif hadeemu isa Ihaadigtu murteeffatamanii akka keessootti akka Oromootti akka uummata Itoophiyaatti garuu namichi kun sanaaf hin ta'u. Iddoo sana keessa guyyaa tokko buluun irra hin jiru. Hayyee ulfaadhaa Profeesar. Mee gara Dooktar Ittaanaatti hin darba. Gaaffii dhumaatti sagantaa keenya gara goolabuutti deemaa jirra. Mee tokkummaa Oromoo gaaza qabsoo fi sabboonummaa Oromoo kan ta'e haalli hamma jiru kuni ni diigaa sodaa jedhu gama adda addaatiin uummanni keenya obbolaan lammaninaa wallalu diinaaf karaa saaqaa kan jedhu sodaasaa gama adda addaatiin ibsachaa jira hawaasni. Mee akka waliigalaatti akka sabaatti eessa qaqqabnee jirra nuti garamitti immoo deemaa jirra fuuldura keenyattoo maaltu nu eeggata akka sabaattis immoo haa ta'u akka dhuunfaatti tokkoon keenyarraa maaltu eegama kan jedhuun goolabna sagantaa keenyarraa. Lafi uummata Oromoo ga'ee jiru lafa baay'ee nama abdachiisuu fi lafa baay'ee nama boonsurra ga'ee jira uummanni Oromoo. Maaliin safarra isa kanaa yoo jette uummanni Oromoo injifannoo ofiisaatii argatee akka erga sillaatti jedhaa jirru na ceesisa qaama jedhu tokko dogoggorayyuu haa ta'u na ceesisa qaama jedhutti kennatee erga manatti gale waggaa tokkoof ji'a ja'a guutuu uummanni kun akka qoqqoodamuuf mootummaan caasaasaa fayyadamee bajeta ramadeetu hojjetaa ba'e waggaa tokkoof ji'a ja'a guutuu. Waggaa tokkoof ji'a ja'a. Isa tokko lola irratti bane. Isa kaaniin immoo ati immoo kan kootii jedhaan. Isa kaaniin immoo mana hidhaatti guura. Isa kaaniin immoo isa tokko arrabsii jedheetu risoorsii dhiyeessa. Uummanni Oromoo garuu waggaa tokkoof ji'a ja'a booddee eengadda gaafa Jawaar irratti dubbiin kun aggaamamu. Egaa hin ga'a kana booddee mucaa kooti jedhee naman ilaalu ajjeesuudhaaf itti adeemta taanaani. Hundi keenya iyyuu walii wajjiniin jira natti hin buutu kana booddee jedhee dheekkamee buqqisee. Sadarkaa kanarra ga'eera waa'een tokkummaa uummataan dubbadhaan tokkummaa uummata Oromoo jechuu kooti. Kanaaf tokkummaan uummata Oromoo sadarkaa baay'ee keessa darbee wareegamni baay'een itti kaffalameeti kan iddoo kana ga'e waan ta'eef kanarraa gara dudduubaatti adeema sodaa jedhu hin qabu. Obbolaa lamaan walitti deebisa dubbiin jettu garuu dubbii eenyu akka taate beekamaa. Obbolaa lamaan walitti deebisaanii OPDO gam tokkoon kaa'aniitu qaama OPDOdhaan ala jiru warra Oromoodhaaf sirriitti dubbatu dhugaadhaan dubbatu immoo gam biraadhaan kaa'aniiti namoota akkasii kan haasa'u. Nu amma kan jedhaa jirru anamma akka nama tokkottis keenyis kan jedhaa jirru OPDO'n jaarmiyaa dhaloota baddee dhisqee. Akka jaarmiyaatti OPDO'n diina Oromootiidhaa irran.
Kanaafitu Oromoon mana isaa irratti rakkate. Kanaaf magaalaa ofii irratti Adaamaa irratti kanaafitu qabeenyi Oromoo gubataa jira akka waan biyya Oromaa jirutti. Kanaafitu ijoolleen Oromoo hiriira baatee manatti galuu dadhabde. Poolisiin illee yeroo hin rukunne namoonni warri kaan kanaaf rukutu. Kanaaf Oromoodhaaf Oromoo gidduu nafxanyaadha kanaan koo qabateeru jara keenya. Isa kana qulqulleessinee waliif himuutu nurra jiraata. Lolli keenya amma Oromummaadhaa fi bulchitoota nafxanyaa wajjiniin malee Oromoodhaaf Oromoo gidduu dhibdee maaliif jira? Amma akka haasa'aa jirru ijoolleen Oromoo OPDO keessa jiran yeroo kana asirtii fi ta'anii as ba'anii qabsoo Oromootti dabalamu taanaan waan tokkodha. Ta'uu baannaan garuu gaagura sana Oromoon diigee ofiisaatii biyya isaa fudhachuun wanta hafaa jiru miti akka amma adeemamaa jiru kanatti. Sababiin isaa Oromiyaa diiguudhaaf Abiyyi faan kan hojjetaa jiran. Ituu Oromiyaan mataa keenya irratti asii gadi diigamtu teenyee ilaaluu hin dandeenye. Qeerroon Oromoodhaa kana taa'ee ilaaluu hin danda'u. Jaarsoliin biyyaa ilaaluu hin danda'ani. Abboonni gadaa taa'anii ilaaluu hin danda'ani. Kanaaf lolli Oromoodhaaf Oromoo gidduu hin jiru. Oromoodhaaf Oromoo gidduu jira lolli Oromoof Oromoo walitti buusaa hin dubbatinaa horii jedhani warra OPDOti. OPDO Oromoo godhanii jechuudha. Jaarmiyaa OPDO kan Oromoo godhanii jechuudha. Kan irratti ajajaa jiru dhimma kana irratti OPDO irratti kan ajajaa jiru warra nafxanyaan bakka buufatee maqaa nafxanyaaf yaada nafxanyaatiin waajjira muummicha ministeeraa dhaalanii waajjira muummicha ministeeraa taa'anii nutti roorrisaa jiran. Qaama Oromoo miti jarri kun. Kanaaf Oromoodhaaf Oromoo gidduutti lolatu jira isa jedhu isa kana maranii malafanii dhufetti deebisu. Oromoodhaaf Oromoo gidduu lolli hin jiru. Ituu Oromoodhaaf Oromoo gidduu lolli jiraate har'a Oromoon walii wajjiniin ka'een falmatu. Kanaaf Oromoo gidduu lolli hin jiru. Maaltu nurraa eegama isa jetteef gabaabinaani namni hundumtuu jalqaba kan walii galuun nurra jiru jira. Isan amma jedhe kan. Diinatu Oromiyaa harkatti galfachuuf deema. Yeroon kun yeroo baay'ee murteessa. Yeroon kun anatu miidhame, situ miidhame, eenyutu dura bu'aa, eenyutu booddee tapha dubbiin jedhu dugda duuba kaa'amuutu irra jiraata amma. Keessumaa eenyutu nu hooggana akkam goona wanti jedhamu yeroon binsiin dhufu yeroo rakkinaa hamaan sadarkaa biyyoolessaatti gaafa uumamu eenyuuf dursa kennama eenyutu hoogganaa keenya ta'a wanti jedhamu hundumtuu lammaffaarra taa'eetu dhimmi biyyaa jalqabarra dhufa. Kanaaf waan qabne qabanneetu fuulduratti adeemuu qabna. Paartileen Oromoo yeroon kun yeroo naashinaal emerjensii ta'u beekuutu irra jiraata. Oromiyaan mataa keenya irratti diigamuudhaaf diinni billeera. Isa kana beekuu walii galuutu nurra jiraata. Nafxanyaadha xaqilaa ministeerii ta'e waajjira xaqilaa ministeerii kan jiru tokko. Lammaffaa uummanni Oromoo OPDOdhaan alatti falachuu qaba falasa.